ashama harka fuune miila fuune jirra jirtu hordoftoota feejii kooti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Afaan Araballeetiin afaan Oromootiin silaa gudura jennee maaliif iteenyi dura fardeessina. Salaamtaan tootan jaalalaatii fi tan kabajaa onneeti jirra fugugde isin bira akka geessu abdiin qabaa. Akkuma beekamu har'allee peejii haarawa namuu itti hajamu kanamuu irraa gammaduun qabadde isin dhufe. Inni sunis maali jettanii warri na gaafatan peejiin kunis kana akkaataa kan baatirii yookiin chaarjii jawwaala keenyaa nuu qusatu jechuudha. Inni sunis kana aappiin kun kan inni itti fayyadamee arkee akka irra wayyaatii xiqqoo jechuun jawwaala warri chaarjiin isaanii jawwaala chaarjii duraaf fixu furmaatanii fida je'eeti yaada. Haa taatu peejii isa kanas aappii kanas pilaastorii bakka isaa argattanii gabbuuf baga nammaan tana waan hin gabbuufadhee jiruuf gaa dhiifama. Ni seentanii akkuma seentanitti haala kanatti isinii fida. Nafeessi jettaniini. Yaani innuu karaa isinuma agarsiisa akkuma inni isin garsiise kanatti irra deemtanii jechuudha. Yaani wanni baratan ta'a biraan jirtu akka inni gabbuufatanitti barreeffama lama yaani nafeessi jettee sara lama hoggaa jetteen barreeffama kan akkana sii fidaa jechuudha. Hoggaa inni akkana sii fidee xarafa gaanoo kaanii gartan jeetii yaada barreeffama irraa gaaruu kana. Isa kana taraa takka hoggaa irratti cuqaaftan haala kanaa isinii baasa. Achi booda hundi of tahee dhufa isin yaani cufaatti akka isinii dhufa isin cufamee isinii dhufa. Fakkeenyaaf akkanatti isinii dhufa haala kanaan ongootanii jechuudha babbantanii kanaa isinii banta. Isa kana lachuu akkasuma bantaa jechuudha hanqa sadeenu isin cufaatti isinii dhufa jechuudha waan itti fayyadamee jiruuf banaadha haala kanatti bantanii itti fayyadamtanii jechuudha. Barumsi keenya irraa kana fakkaata hangam barumsa biraa qabadha isinii deebi'utti nagaatti jechuudha.